akkam jirtu jaalatamtoota nagaa qabdu fayyaa qabdu bakkuma jirtanitti nagaa fi fayyaan isiniif haa ta'u isiniin amsi kiyya ka hardhaa waan gaarii haa goonuu gocha gaarii haa goonuu yoo gocha gaarii namaa goone rabbilleen hin jaalataa namnilleen hin jaalata yeroo hunda gaarii haa goonuu dhugaa haa dubbannu isiniin jedha mata dureen keenya ka hardhaa faayidaawwan jaalallee qabaachuu dhiisuu ka jedhu irratti xiyyeeffataa jechuudha. namni jaalallee hin qabne faayidaa jaalallee qabaachuu dhabuu jechuudha. namni jaalallee hin qabne tokko faayidaa akkam argata yookaan ammoo waan agartee bu'aa yookaan faayidaan inni jaalallee qabaachuu dhabuu irraa argatu maal faa ka jedhu wajjin laallaa jechuudha. jalqaba namni jaalallee hin qabne tokko hirriba gahaa ni argata jechuudha. hirriba gahaa ni argata. akkamitti hirriba gahaa argata? namni halkaniin isa kaasee akkas godhi yookaan ammoo galgalaan as deemaa achi deemaa ganam ka'ee akkana godhaa ka jedhu hin qabu naguma ofiitiin rafaa jechuudha. ka yaada waa'ee agartee cinqii yaada yookaan ammoo jaalallee ofii osoo yaadini hirriba gahaa halkan guutuu akka fedhe gargalee rafaa bulaa jechuudha. ka lammaffaa ammoo yeroo fi maallaqa isaa qusata jechuudha. namni jaalallee hin qabne yeroo fi maallaqa ofii ni qusataa jechuudha. amma fakkeenyaaf yeroo ani har'a jaalallee kee wajjin wal arguu qaba yoo jettee waan natti sirreeffatu baay'ee jira waan kana ammoo sirraa hambise jechuudha. yookaan ammoo jaalallee kiyyaa waan akkanaa bitaa waan akkasii godhaa jettee hin yaaddoftu yookaan hin cinqamtu yeroo fi maallaqa kee ni qusataa jechuudha. hangam akka bareedduu fi baay'ee hin dhiphattu hin cinqamtu. hangam akka bareedduuf hin cinqamtu har'a jaalallee kiyyi na arginna yookaan ammoo galgaleessa wajjin beellama qaba maali jettee bareedummaa kun waan garagaraa qibaatii yookaan ammoo dibata garagaraa ka bareedummaa kanaafi hin dibattu jechuudha. keessumattuu warra shamarranii ilaallata. akkasumas warra dhiiras yeroo jaalallee qabaatan huccuu kamtu narraa bareedaa kophee kamtu narraa bareedaa uffannaa kamtu narraa bareedaa waan akka mataa akkamii sirreeffan narraa bareedaa ka jedhu baay'ee dhiphatu jechuudha. garuu yoo jaalallee hin qabaanne namni isaan dhiphataniif hin jiru jechuudha. ka moobaayiliiti ammoo gara moobaayilii deebina. moobaayiliin baay'ee boqonnaa argatti. moobaayilii qofaa miti akkuma dura jenne atilleen boqonnaa argatta. moobaayiliin baay'ee boqonnaa argatti. namni halkan miskoolii sirra godhu hin jiru. miskoolii yookaan ammoo naa bilbilii yookaan akkanadha namni si rakkisu hin jiru jechuudha. kaardii moobaayilii yeroo guutatte ofumaa guutatte malee jaalallee keetiin guutu jechuudha. guyyaatti yeroo lama kaardii moobaayilii guutuun ni hafaa jechuudha. bilbila kan kee irratti akka barbaadde nama barbaadde wajjin dubbachuu bilisa taate haasa'uu mirga guutuu argattaa jechuudha. namni jaalallee hin qabne tokko namuun fedhe wajjin haasaa namuun fedhe wajjin bilbila wajjin dubbataa eenyu si bilbilee yoom si bilbilanii maal siin jedhanii akkam dubbattee hirraa bilisa ta'e jechuudha. wanti akkasii gonkumaa hin mudatu jechuudha. bilbila kamiyyuu rakkoo tokko malee ni kaasaa jechuudha. kun ammoo maal kennaaf boqonnaa sammuu kennaaf. boqonnaa sammuu dhibbaaf dhibbatti jaalalleen kiyyaadha natti harinna jaalalleen kiyyaadha nan mufatinna jaalalleen kiyyaadha natti naafinna jaalalleen kiyyaadha maal naan jetti jedhe hin cinqamu jechuudha. walumaa galatti wanni kun hunduu deemee umrii dheeraa nu jiraachisaa. walumaa galatti bu'aan kanaa jaalallee qabaachuu dhiisu kan hunda nurraa hambiseeti umrii dheeraa nu jiraachisaa ka jedhu mata dureen keenya hardhaa kana. namni yaadni kun dogongoraa yookaan ammoo dhugaa mitii jettanii yaada keessan jalatti komentiin na barreessaa. deebisee viidiyoo biraa irratti isiniif dalaga. hanga viidiyoo biraatti wal agarrutti nagaatti.